Hashama harka fuunee kabajamtoota fi jaallatamtoota ilmaan Oromoo. Egaa nageenya kiyyaa kan kabajaaf kan jaalalaa iddoo jirtan maratti isin haa qaqqabu jechuun sagantaa kiyyaa har'a qabadhee isiniif dhiyaadhee nan eegala. Dursa irratti hunda duraa sin jalaa baduu kootiif dhiifama isin gaafadha. Sababiin itti bades nan qaba sababa lamaadha jechuudha. Inni tokkoffaan egaa jiruu biyya Oromaa namni kamiyyuu ni beektu jedheen yaada jechuudha. Namni wallaalee waan hin jirree fi haaluma jiruutifan kanan bade. Inni lammaffaan immoo namoonni hedduun yaada kara keessatti illee ta'ee komantii irratti illee yoo ta'e jechuudha. Yeroo waan aadaa nu barsiistu uffata aadaa uffadhuutii nu barsiisi waan naan jedhanii fi haa ta'u garuu uffata aadaa argachuu hin dandeenye. Egaa gamanumaan dhiifama isin gaafachaa jechuudha. Kara fuulduraa yoon argadhe nan yaala. Maybe jaran bira jirurree naafichisiisaa jennaan amma yoonaa tole naan jenne. Egaa gaafa tole naan jedhan nan fichisiisa jechuudha. Gaafa fichisiisee argadhe immoo waan aadaa ittiin walirraa baranna jedheen yaada. Aadaan Oromoo tokko qofaa miti hedduudha himamee hin dhumu. Anaa miti namni kamiyyuu lakkaa'ee hin fixusi himeetis hin fixu jechuudha. Egaa taansuudhaan warreen kara keessatiinis ta'ee komantii irrattis ta'ee yaada adda addaa naa kennitanii na jajjabeessuudhaan na bukkee dhaabbattan galanni koo bilisummaa isiniif haa ta'u. Isaan kun immoo maaliif baddee sagalee kee egaa jirra viidiyoo keessa sadaffaa maaliif tursiiste warri naan jettanii egaa sababa kiyya himadheen jira. Kanaaf kanan badee mata dureen har'aa maali laata? Egaa mata dureen kiyya kanarraa waa'ee gadaati. Egaa aadaan Oromoo hedduudha isiniin jedheera. Gadaan immoo aadaa Oromoo fi sirna Oromoo keessaa sirna dimokiraasii isa tokkodha jechuudha. Gadaani. Egaa gadaan Oromoo iddoo shanitti qoodama. Walharkaa fuudhiinsa waggaa 8 taasisu. Achi keessatti hundi isaaniitiyyuu waggaa 8 bara yeroo 5 iddoo shanitti kan qoodamu maqaa qabu jechuudha. Maqaan isaanii fakkeenyaaf waggaa 8ffaa barana kan fudhatu yoo jiraate birmajiidha itti makoo jedhama. 9 hanga 16 horata yookiin dabballee jedhama. 17 hanga 24 michillee yookaan foollee jedhama. 25 hanga 32 duuloo yookiin qondaala jedhama. 33 hanga 40 roobalee yookiin luba jedhama. Isaan kun immoo 41 hanga 48 yuba, 49 hanga 56 jaarsa, 57 ol kan ta'e gadamojjii jedhamuun beekamu jechuudha. Namni gadaa tokko keessa dhalate hiriyaa waliif ta'a jechuudha. Egaa gadaa san keessatti wal qoratu eessa dhalate eessa guddate warreen jedhanii gaafiin kun wal lamaan gaafii kana lamaaniin wal qorannaa taasisu jechuudha. Egaa wal qorannaa san keessatti tarii gosti isaanii tokko ta'uu danda'a. Namni gadaa tokko keessa dhalate hiriyyummaa ni qaba. Oromoon abbaa torba yookiin karra torba lakkaa jechuudha. Karra torba yookiin abbaa torba gaditti waliin fuudhanii isaa ol yoo ta'e rakkoon qabu jechuudha. Sirna gaa'ilaa irratti yoo ta'e jechuudha. Egaa kunis heera fi seera mataa isaa eeggatee gadaa keessatti sirbi yookiin faaruun gadaa irratti faarfatamu ni jira. Egaa isiniifin jalqaba itti makoo yaa birmajii michuu majii yaa horata dabballiyyoo maafoolata gaamee fillaan obse'ee goota yaa michillee haa sirbu foollee safuu hin beeku uumaa hin wallaallee duuloo qondaala duuletu lolaa dabbee luulessee facheen laata yaa roobalee faana roobaa seeratumaa kan labsu lubaa yuba raaga mammaaksa gorsaa safuu waaqaa eebbisaa jaarsa yaa gadamojjii hodaa raajii seenaa bula dhahaa urjii jedha. Foollee sirba
bara gadaa safuu hin qabu jecha hooda ani hin jenne gadaatu jedhe gadaa maluba ilmaa fi abbaa yaa of kalanii sirbi gurbaa jedhama jechuudha. Egaa kana jechuudhaan ni weeddisu jechuudha gadaan shananuu jechuudha. Egaa akkuma beekamu Oromoon yoo gadaa seeras yoo tumu ta'e odaa jalatti kan wal ga'u jechuudha. Egaa bara gadaa san odaa jalatti ol ga'uudhaan dullacha diimaa kan mataan gaafni baajiitti kan qalamu odaa jalatti dullacha sanis kan qalu abbaa bokkuu hangoon irra jiru ta'e kan hangoo dabarsummoo mataa qabaa jechuudha. Sana keessatti warreen kan aangoo dabarsuun jechuudha. Kan aangoo ofirraa dabarsuu fi warreen aangoo fudhatan eenyu akka ta'e ittiin himamu. Maaliif inni himamu dursa gadaan abaluuf kennama jedhame inni himamu jechuudha. Sana booddee achirratti odoo sangaa sanan qalin ni eebbifatu jechuudha. Akkuma beekamu Oromoon waa tokko yoo jalqabu eebban jalqabaa jechuudha. Ni eebbifatu. Kan eebbifatus namoota shanii isaanis jechuudha. Namoonni shanan kuni Qaaluu fi ragoota fi warra shanacha abbaa bokkuu kaadhima jedha. Sana keessa namni afur hangafaa fi quxisuu eeggachuudhaan ni eebbifatu. Inni tokkoffaa irratti kan eebbifatu waaqoo yookiin mandiida, lammaffaa irratti waayyuu yookiin qaalluu, sadaffaa irratti gudayya yookiin abbayyii, afuraffaa irratti abboonoo yookiin jimma, shanaffaa irratti keekuutu eebbifataa jedha. Egaa shanaffaa irratti keekuun ni eebbifata. Eebba san wal duraa duuban yookiin immoo hangafaa quxisuudhaan eebbifatu. Eebba kana yoo eebbifatan qabxiilee sadi kaasaniit eebbifatu jechuudha. Wantoota adda addaa irratti jechuudha. Inni tokkoffaan seensa, inni lammaffaan gaafii nagaa gaafachuudhaan eebbifatu jechuudha. Inni sadaffaan immoo hawwii uumamaa ibsachuu jedha. Egaa seensa irratti namni warreen seensa irratti eebbifatan dursa hayyee jechuudhaan si'a shan hayyee jechuudhaan jalqabu jechuudha. Waaqa uumamaa gurraacha garaa garbaa leemmoo garaa taliilaa tokkicha maqaa dhibbaa waaqa 90 boorana garbaa waaqdhiifama waaqa bokkuu galeessaa waaqa siinqee galeetti waaqa saglan booranaa waaqa shanan maccaa kan nagaan nu olchite nagaan nu bulchi haquba si haa ga'u galanni si haa ga'u haquba si haa ga'u galanni si haa ga'u jechuudhaan yeroo shan irra deddeebi'anii jedhu. Egaa inni nagaa gaafachuu inni lammaffaa jechuudha. Nagaa gaafachuu jechuudha. Warreen jalaa qabanni warri namichi eebbifatu yookiin abbaan gadaa kan eebbifatu suni maatiin nagaa yoo jedhe inni jalaa qabu nagaa jechuudhaan jalaa qaba jechuudha. Maatiin nagaa margaa biqilli nagaa margee biqiltuun nagaa jaarsaa jaartiin nagaa balbaltii nagaa warri nagaa aanteen nagaa firri nagaa lammiin nagaa qomoon nagaa barri barinaa nagaa nagaan kan waaqi galata horteen nagaa hortuu fi dullachi nagaa kormaa fi jibichi nagaa raaddi fi dhaltiin nagaa raacitii fi biqilli nagaa barri quufaa gabbina yaa waaq galataa barri quufaa gabbina yaa waaq galataa jechuun eebbifatu. Inni sadaffaanii hawwii ibsachuu jedha. Hawwii ibsachuu irratti warri eebbifatu hawwii san ibsachuudhaan yoo eebbifatan warri jalaa qabu immoo leel jechuudhaan jalaa qabu jechuudha. Egaa akkas jedha. Tulluu ta'aa goobaa mul'adhaadha. Coqorsa ta'aa lafa uffisaa. Urjii ta'aa biyya hundaa ifaa. Cirracha ta'aa hammaaramtanii dhumina. Odaa ta'aa lafa damee dagaagaa. Handoodee kormaa ta'aa fi gannaa fi bona lallisaa. Walloonsa kormaa ta'aa bu'aa fi yaabbii dhorkaa. Kormi cirrii haa ta'u, rimaan haphee haa ta'u, kan dhale haa guddatu, kan guddate haa raagu,
raagan haa bulu irraa gora nu'a oolchu dogongora nu'a oolchu gumaa fi gumee nu'a oolchu waaqa gungumaa roobu nu'a baraaru xumura irratti immoo gaafii gaafatu jechuudha eebba keessatti jechuudha gaafii gaafatu egaa akkas jechuudhaan gaafii gaafatu afaan kun afaan maali jedhamee yoo gaafatamu afaan waaqati kana maaltu jedhee waaqatu jedhee amma natti mul'iseen eebbisee kanaaf inni itti guutu jechuudhaan eebbifatu jechuudha sirna gadaa keessatti egaa arraaf waa'ee gadaa asuma irratti goolaba jechuudha kanan qabadhees kanuma dhiifamaa kana jalaa banne fanani waraqarra kaawwadhe jechuudha egaa umaa gochuu hin dandeenye na jalaa badee too dhaabbachuurra asirraa dubbisaa himuu naa wayya jedhee tanani inni biraa warreen ummanni marti keessan jechuudha yeroo Facebook irras ta'e waan adda addaa irrattis ta'e viidiyoon kun tarii Facebook qofarra ta'uu dhiisuu danda'a karaa biraatillee kanneen akka YouTube illee galuu danda'an beekamu warreen keessattuu Facebook Twitter BBM wanneen kana warri fayyadamtan social media komentii oggaa kennitan anaaf miti kanaan durarree galatooma namni komentii irratti na arrabsees hin jiru karaa keessattiin illee akkasuma garuu viidiyoowwan hedduunan argaa shamarran yeroo har'aa dubbachuu ni barbaadu garuu shamarran haamilee barbaadu akka kootti jechuudha haamilee barbaadu haamilee sana kan kennuu fi eenyu numa warruma si cinaa jira jechuudhaan bukkee dhaabbachuudha kan sanirraa afeeni namni shamarran hedduutu jira osoo beekanu osoo dubbachuu danda'anu kan callisanii ta'anii yoo dubbatan akka waan uffata keenya agarsiisuuf yookiin miidhagina keenya agarsiisuuf viidiyoo waraabaa jiruuti itti fakkaata namoota garaagaraa jechuudha miti nuti miidhagina keenya yookiin uffata keenya agarsiisuuf miti waan nurra jiru waan beeknu dabarsinee kennuudha malee of agarsiisuuf miti egaa isa kana bifa kanaan akka fudhatanii jedha inni lammaffaan immoo shamarran Oromoo biratti iddoo guddaa qabdi kanaan duras waa'ee teetti irratti ibseen ture shamarran hayyuudha dubartiin hayyuudha namni kamiyyuu jechuudha namni kamiyyuu obboleettii qabaachuu dhiisuu danda'a intala qabaachuu dhiisuu danda'a niitillee qabaachuu dhiisuu danda'a jaalalleellee qabaachuu dhiisuu danda'a garuu uumamni isaa dursi dubartii irraa haadha qaba namni kamiyyuu haadha irraa kan uumame kanaaf namni garagalee haadha ofii hin arrabsu safuudha Oromoo biratti arrabni Oromoon arraban beeku gorsee tolleeffata waan beeku waliif dabarsa yoo namni isaa abaaree ni eebbisa malee nama nabaaru garagalee jechuudha egaa kanaaf isinis haadha qabdu hundi keessanuu anaa miti kan koo rakkoon qabu ani kanaan duras nan beeka jechuudha waa'ee cochaa kana sirriitti nan beeka shamarran biraatii fi warra shamarran dubbachuu barbaadan ni jiru ijoollee baay'eetu jira isaan kanaaf haamilee isaanii yaa jajjabeessinu yoo ta'uu baatellee bifa gorsaatiin itti himnu malee daariiktumaan dhaqnee ati uffata agarsiisuuf ati maalidha ati habashaadha ati maalidha maaliif jennaanii akkas akkan jedhamne kan koo rakkoon qabu kanaaf hundi keessan galatoomadha rabbi jedhee viidiyoo biraatiin hanga walitti deemnu yookiin tarii uffata aadaa argannaan waa'ee uffata aadaatiin illee ol ilaalchisee wal barsiisa taasisuu hin dandeenya argachuu baannan immoo rabbi karaa biyyaatitti nagaan yoo nagalchee uffata aadaa wajjin wal agarra ammasitti turtii gaarii hunda keessan isinan jaaladha akkuma beekamu viidiyoo kana comment share like gochuudhaan ummataaf yaa dabarsinu imaanaa nurra jiru yookiin ofirraa dabarsinu jechuun barbaada galatoomadha isinan jaaladha hundi keessanuu fayyaa naataa Oromoo ta'uu keessanii hunda keessan jaaladha galatooma